ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ ይሰግዳሉ። አንዋሽም ሐራም ነው ይላሉ። ሲያበላሹ ቶሎ ብለው እስተግፊሩላህ ይላሉ። ከሞቱ በኋላ አላህ ጋር ለመወዳደር የአላህን ወንበር ለመውሰድ አንተ በቃኛ እንራ ለማለት ነው እንዴ? ክርስቲያኖች ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ገነት ምንድነው? ጥሩ ዛፍ፣ ጥሩ አበባ፣ ጥሩ ሽታ ሌላ ሚስጥር የለውም። arargeteen nan mufate dhimma qubeef kullee hadheen kana yanda ta'e namee duun irra dubbat gubbaat dargaggeessi gaaf waa dhuddan yookaan jima fudhattan dhiifam guddoo naa godhaa isaniin jedha arargeen ammoo san jaaladha mata ganna deebiftanii miti. Gaafachuu guyyoo abbaa jirmaa dhiyeenya kana ajandaa guddaa ta'e kan ture ijoollee OMN irratti akkasuma OMN illee dabalatee jechuudha. Yaadaan qaba kanarratti jechuudha egeree keenyaa kan fuula duraatiif nu fayyada jedheeti yaadu yeroo garagaraatitti waa'een akkanaa kan wal fakkaatu kun jechuudha deddeebi'ee nuti dhufa waan ta'eef yaada dhuunfaa kiyyaatiin qaba. Akkasuma haasawa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jannata addunyaa akkamiin jibbituu jannata akiraa sanii fi ifaajaa muslimni kan inni barbaadu maalinni kiristaanni kan inni barbaadu maalinni boru kursi rabbi irraa fudhachuudhaaf immoo jannata seenuudhaaf kan jedhu waa'ee jannata fakkeessanii gaafii kaleessa paarlaamaa irratti gaafataniif deebisaa yeroo kennan jechuudha. Viidiyoo kanaa gara tokko waliin dhageeffanna. Akkasuma barreessaa waliigalaa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa boolee irraa gara Ameerikaatitti ifduuba deebifame Abuunaa Phexros kanarratti illee yaadaan qabame viidiyoolee isaa gara tokko waliin dhageeffanna. Osoo yaada hin kennine jalqaba viidiyoo kiyya dhageeffachuun dirqama keessanii harabdu rabdu moobaala biraayi bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Jalqaba irratti waa'ee ijoollee OMN kanarrattiin waa takka lama ergaa kiyya dabarfadheetiin achi dabra. Ijoollee OMN kanaan wal qabatee yeroo garagaraatitti wanni akkanaa kun ni ka'ama jechuun yeroo takka kutaa tokkorraa yeroo takka Arsii jedhama yeroo takka Harargee yookiin ammoo yeroo takka Muslima jedhama yeroo takka waan garagaraa irratti ni ka'ama jechuudha. Fakkeenyaaf odeessaalee kennaa jechuudhaan kan isaan gartee fakkeenyaaf torbaaniin guyyaarraa dhiheessaniin wal qabatee jira. Keessattuu kan gaafa Afrikaa kanarratti jechuudha ijoollee sadeen kana ciccimtuu fakkeenyaaf har'aan tana bu'uurri OMN isa kana jechuudha. Haga hayyootaanis qeeqaman takka jechuudha. Yeroo takka namoota gartee hayyootuma nuti qabnu irraa gadi fageenyaan qeeqanii turan amma saruftuu badeebi'ee san kaasuu fi miti jechuudha. Har'aan tana ammoo guyyoo waaree abbaa jirmaa TikTok isaa irratti haala akka mareefu agartan kanaa jechuudha. Gadi baheetii dhiifama gaafateeti jira jechuudha. Mee ergaa isaa xiqqashoo tana dhageeffame. Argeen nu mufate. Arargeteen nan nu mufate. Dhimma qubeef kullee hadheen kana yanda ta'e namee duun irra dubbat gubbaat waan odeessaalee yookaan miidiyaa OMN gubbaat kaamna keessa waan muyoo wayii kutanii uummata keenya kan argeenu bobbaasan nukkaasan. Jechi anin dubbadhee jedhanii bal'inaan miidiyaa hawaasa gubbaa deemsuun akka maantanitti odeessan kanaa miti. Dhimma jannata haqubeef kulleetiin wal qabatee dargaggeessi keenya bakka lamaatti qoodamee wal nyaata gara. Arrabsu amaamtu jechoota maamoo hauromummaan madaal haumat keenya madaal yoo waliin jedhan argine uummata keenya siyaasaafuu akka hin jiru baraafuu akka hin jiru walti duuluun nun barbaachisu keessuma dargaggeessi gaaf waa dhuddan yookaan jima fudhattan gaaf dhuddanii machooftan yookaan gaaf jima fudhattanii mirqaantan waan barreessinaa afaan walti dabruu dandeennaa wal miidhuu dandeennaa jenna jechu dubban keessa baasanii arargee machooftee miidiyaa gubbaatti waa qorti jedhanii narra duulchisan. Anjiruuti jirratti uummata waan namtu jedheen hin beeku. Borillee jedhuun qabeenyi ana gammaa akka dargaggeessu tokko kuufadhe qabu jaalala uummata Oromooti. Kanaafuu akkam uummata kiyya rabsanii. Sunuu arargee bu. Cubbuu wanni kun cubbuu akkasiin na hubadhaa. Uummati keenya adoon beekin olol miidiyaa hawaasaatiin akka dhibiin irraddan dhiifam guddoo naa godhaa isaniin jedha. Arargeen ammoo san jaaladha. Mata ganna deebiftanii miti. Garaana nyaate. Jechoonni isaan gaafa jalqabaa fayyadaman suni dhugaadha. Jechoota san fakkeenyaaf namni akka keessaa muree bakka san qofa keessaa murameeti yookaan dhageeffatamu taate hedduu takka jechi sunillee jecha ulfaataadha jechuudha. Garuu ammoo hawaasaan jedhamu maal jechuu barbaadanitti akkuma inni gartee amma ibsuu barbaade kanarratti jechuudha. Fakkeenyaaf kana qofaaf iyyuu miti yeroo garagaraatitti OMN sadarkaan inni amma gartee fakkeenyaaf akka hawaasni kun qoqqoodamee miidiyaa kana dagatee yookiin itti fayyadama yookiin dhageeffachuudhaan ergaa isarra dabru hordofuu qofatti deebi'ee miidiyaan kaleessa gartee hawaasaa jedhamee alagaallee ittiin nutu taatu suni haga namni gargaaru dhabee ittiin gartee gargaarsa dhabee ittiin cufamuuf deema jedhame takka jechuudha. Yeroo garii karaa amantiitiin amantii muslimaa akkas jedhee yookiin amantii akkasiitiin akkas jedhameeti yeroo garagaraatitti ni dubbatama namoota gurguddaadhaan jechuudha. Itti yaadanis haa ta'u itti yaadanii dhabuus haa ta'u kan biraa qopheessanis haa ta'u qopheessanii dhabuus haa ta'u akkanumatti tasa afaanii baatis haa ta'u ni jedhama yeroo garagaraatitti jechuudha. Dhiyeenya kana ammoo hedduu ajandaa guddaa kan ta'e uummata Harargee arrabsite ijoolleen OMN kan jedhu keessattuu ka guyyoo waaree abbaa jirmaa kanarratti jechuudha. Awwaan isin jechuu barbaadu
namni tokko fakkeenyaa fi ajandaadhaa fi jecha tokko namni siyaasaa tokko namaa kennuu ni danda'a. Akkasuma gartee jecha san keessa yookiin ammoo waan garee wahii arrabsu yookiin ammoo uummata wahii irratti waa jedheetiin achi keessaan dubbii wahii baasuudhaa fi waan akkasii ni fayyadama namni siyaasaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ijoollee OMN tana yeroo garagaraatitti dhagaatti darbanna. Jecha yeroo takka Jowaar Muhammad jedhe takka yaadadha ijoollee OMN kanarratti. Yoo xiqqaate nuti ijoollee OMN sabboonummaadhaan qaramanii haga gartee sabboonummaan qaama isaanii irra akka ibiddaa kanatti nama gubu takka qarreeti jirra jedhe. Fakkeenyaaf haala saniin uummataaf keenyaaf dhiheessina malee yoo isaan ofii isaaniitiifuu hin qarin akkamiin hawaasa kana qaruu danda'anii ka jedhu jecha takka akkas jedhee ture jechuudha. Yeroo takka eeguma gartee OMN gara biyyaatitti galee jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf ijoolleen tuni musliima arrabsiti yookiin kiristaana arrabsiti yookiin ammoo kutaa wahii godina wahii arrabsiti yorguu jettanii isaan eenyu gootanii ufammoo eenyuun gooneeti. Jechuun osoo dammayne namni fayyaa qabu tokko akkuma amma jenne kana fakkeenyaaf namni siyaasaa tokko keessattuu yoo warra biyya bulchaate malee namni siyaasaatu kan ganaa yookiin aangoo qabadha jedheeti yaadu kan ganaa hawaasa ijaaraa jiru miti. Kan gartee ijaarama hawaasaa hin barbaanne yookiin ammoo hawaasa tokkummaa hawaasaa hin barbaanne waan akkasii fayyadamuu danda'a. Osoo waan fedhe fakkeenyaaf waan ani itti amanu waan an jaaladhu tokko jarri gadi baatee maqaa Oromootiin jechuu kiyya beeki waan gara siyaasaa garee tokkoon baanuun. Osoo akkas ka jettu taate abadan hamtuutti hin fudhan. Maaliif seetan hin fayyaduu hin jira. Ilaalcha hin qabanii miti. Amantii hin qabanii miti. Ilaalcha addaa kan mataa ofii hin qabanii miti. San akkuma jirutti tahee isaanuu hin fayyadu fakkeenyaaf miidiyaa kanarratti ni beekan jechuudha. An chaanala kiyya ka dhuunfaa kanarratti amma ka'ee osoma nama akkasii baalagee ta'e fakkeenyaaf amma ka'ee Harargeen akkasi, Arsiin akkasi, Musliimni akkasi, Kiristaanni akkasi yoo jedhe hin godhu. Osuma nama baalagee ta'e jechuu kiyyaa beekika. Maaliif namiidhaa waan ji'uun beeka waan ta'eef jechuudha. Bar faayidama dhuunfaa irrattuu namiidhaa nama fayyadu waan beekuufi. Namni waan tokko godhu beeki baalageen fakkeenyaaf miidiyaatti ol bahee nama arrabsullee arrabsuu san keessaan faayidatu naaf jiran achi keessaa yookiin hin beekamu yookiin laalcha argadha jedhee akkasitti yaadeeti. Kanaafuu wal haa qusannu waliif haa beenu miidiyaa kana haga nuti akka nuti ilaallu kanatti miti diinni kan laalu habashaan akka nuti ilaallu kanatti miti kan isiin ilaaltu jechuudha. Waan Oromoo qawween Oromoo guddoon takka miidiyaa kana jetteeti akkasitti amantii jechuudha fakkeenyaaf habashoonni. Kanaafuu wal haa eeggannu yeroo garagaraatitti ni farranyaa ijoollee tanaa dhugaa dubbachuuf dhuunfaadhaan isaa taatu akkasuma gartee akka OMN itti illee haa taatu osoo walii beekne osoo dammayne yaa jara keenya. Mastara sanillee haa galatoomuu fakkeenyaaf eebbaan kuullee dhagadi bahee bara namoonni na qeeqanis namoonni na abaaranis namoonni na arrabsanis dhugaa qaban jaalala afaan ofii ittii fi waan jaalala afaan Oromootii qabaniifidha. Miira keessa kaseen illee dhiifama jedheen akkasitti dubbatanii beekan guddaan sunu jechuudha. Waa'ee kanaa qofaa miti ammoo OMN fakkeenyaaf guyyoo waarii wabbaa jirmaa akkuma amma inni dubbate kana Harargeen jimaa qabaati garuu dhugaa jechoota akkasii irraa of eeggatuu qaban tahee ammoo nuti ammoo mee waan gaariitti haa hiikannu keessaa laallee nama akkuma jenne kana nama ajandaadhaan waasuuf jedhu beekuu danda'uu qabna isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaafuu ijoollee tanaaf kabaja haa kennu miidiyaa tokkicha kana qabna namas madaaluu haa dandeenyu dhugumatti namni sun faayidaa kutaa takka arrabsuudha yookiin ammoo garee wahii arrabsuudha. Ijoolleen tun immoo jira kennaa warruma habashaa amaarra akkas ta'e isuma gosaan amaaruma arrabsitu agartanii siyaasum isaan hojjetanii siyaasa akkana hojjetta jettee akkasitti qeexi malee jechuudha. Kanaafuu walii haa beeknu kutaa Oromoodhaa namoonni beekan gurguddaan akkasii kuni akkas jedhee kutaadhaan arrabsa jenneetiin akkasitti hiikkachuun sirrii natti hin fakkaatu. Kabiraa waa'ee Abuunaa Phexros barreessaa waliigalaa kan Ortodoksii Itoophiyaadha. Kaleessa akkuma gartee karaa pooleedhaa Ameerikaarraa namni kun zeega Ameerikaatti yeroo garagaraatitti qeeqni waa'ee kanaa irratti ka'aati ture jechuun Ameerikaa jiraata akkasitti gartee dhufee asitti ammoo hoogganaadha. Dura bu'aa waliigalaa mana Ortodoksii Itoophiyaati jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee mana Ortodoksii Itoophiyaadha kan guddicha kana keessaa shira garagaraatu jira jechuun waa'een harki mootummaa jiraatuu fi jiraatu dhabuun akkuma jirutti ta'ee shirri karaa garteen Oromummaatiin akkasuma gartee karaa Sinodosii Oromiyaatiin rakkoo garagaraatu dhiibbaa adda addaatu jira. Fakkeenyaaf namni kun yeroo takka takka fakkeenyaaf hojii warri biyya bulchaatiin jiru kun hojjetu kun kan isaan akkaataa siyaasa kennaatiif nuu deema jedhaniitiin isaan hojjetan garii kan akka gaariitti harka dhahuufitu jira akka nama dhuunfaa tokkootti jechuudha. Namoota akkasii gartee kan dhibbummaa qaban yookiin waa'ee amantii suni nagalchaa miti. Akkaataan namni sun itti deemu fakkeenyaa fi abbaa amantii yookiin ammoo hoogganaa mana amantii tokko jedheetiin hin yaadu maaliif akkuma amma jenne kana fakkeenyaa fi karaa Oromummaatiin waan walitti nu hidhutu jira waan ta'eef jechuudha. Mee nama kana fakkeenyaaf waan inni haasawaatiin ture keessaa viidiyoo gabaabaa lameen tarbiyyee. ህወሓት እንደገና ሰው ይሆናል ብላችሁ ከህወሓት ጋር ገንዘብ ተቀብላችሁ ለህወሓት የምትሰሩ ሰዎች መርዶ እንንገራችሁ ህወሓት ተመልሶ አይመጣም። መርዶ ነው ይሄንን እንንገራችሁ አይመጣም። ሊሆን አይችልም። ጎንደር የጀግና ሀገር ነው። እፍኝ ለማይሞሉ ሰዎች ላይ መፍራት አስፈላጊ አይደለም። ሁላችን ለምን የዘለብን ሀገራችን አናስከብርም? የለማ አዳርቃይና ያሉት ለምን ጠራርገን አናስወጣም? ህዝባችን ወደ ነበረበት ማስገባት ሁላችን ነው። ዛሬ ማስ የማን ነው?
ቆላ ወገራ የማን ነው? ዋልድባ የማን ነው? ገዳማት ዋልድባን አስረክበህ እዚህ ቁጭ ብለህ ዝም ብለህ ጠላ እየጠጣ ወሬ ማውራት ምን ይጠቅምሃል? አይጠቅም። ወኔ ይኑረን፣ ሐሞት ይኑረን፣ ጀግንነት ይኑረን ሀገራችን ለማስከበር ጋፈሎሊ ትግራይ ራቲ ዴማት ቱሬሳኒዳ ባካ እስቲገርቴ ሀዘመቱ ጀራን ሰንደቀኔሽን አሽራቄ አከስቲገርት ለብሳት ቱሬቹዳ ጎንደር ጀግናዳ ፍቱ በዴቦ እንቀቡ አኩሞራቲ ቲማሊን ኬና ወርማጋ ትሪስቲ ዴቢሱዳፍ ነማ አማንቲዳ ተየቹ ሰቦኑማ ቀባቱን ሰበ ሳቲፍ ዱበቱ ሚቲ ሰበ ተኩረቲ ሎላ ለብሱ ሰበ ተኩረቲ ገርቴ ሎላ አከሲ ሰንደበርሶ ይቹዳ የሮ ሐለሱ ከነሳ ሐማሳን ከይሰ ቱሬሳኒቲ የቾ ተከናቱ በታቲን ቱሬቹዳ አንፈከኛ ፊን ከነሲኒ ፊዴ ዋሄ ኦሮሞ ረቲሲ waan garagaraa dubbataati ture jechuudha. Namni kun yeroo sanillee barreessaa itti aanaa ture fakkeenyaaf kan Tigirichaa sanitti itti aanaa ture jechuudha. Amman tana yeroo inni gartee Ameerikaa tureetiin karaa biyyaattis deebi'uudhaaf jedhu boolerraa uftuu deebisaniidha. Osoo xiyyaara keessa jiru miidiyaadhaan amaaraa garagaraa bilbilaniitiin haasofsiisaa turan akka gartee fakkeenyaaf isaanii waliin wal quunnamtii qabullee jechuudha. Miidiyaan akka gartee Ankarii fi fakkeenyaaf kan waa'ee faannoodhaa gabaasaa oolan kunniin hedduun isaanii itti bilbilaniitiin akkasitti gabaasaatiin turan jechuudha. Gara baasaa boora Itoophiyaa maadii Ameerikaatiin qaba waan ta'eef akkasitiin iftuu na deebisanii ka jedhu jechuudha. An warri biyya bulchu waan hedduudhaan gartee sirrii miti jedhee isaan qeequyyuu wantoota akkana kanneen fedhan gartee siyaasuma ofiitiif haa godhan hin deeggara dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan namoota gartee tokkummaa biyyaadhaa namoota gartee akka amantiidhaan waliin hin jiran namoota akka gartee sabaa fi sablammoonni nagahaa waliin hin jiran warroota godhan keessaa nama tokko jechuudha. Namni kun kaleessa gartee Tigiraa irratti akkasitti zammachisiisee akkasitti dubbisee maqaa amantii bar namni fakkeenyaaf keessattuu namni amantii tokko yeroo baloo jedheen iftuu bandeebuu du'allee sodaatu jechuudha amantiidhaan labsame waan ta'eef jechuudha. Namoonni akkasii suni biyya keennaaf hegeree fuula duraatiif illee wajji jireenya hawaasaatiif illee balaa guddaadha waan ta'eef haga har'aatii yoon ture jechuudha. Kanarratti an dhibbatti sirriidha jedheetiin deeggara yeroo kana isin jedhu waa'ee garaagarummaa siyaasaa waa'ee maaliitii miti akkuma dhageessan kun waa'ee garaagarummaa siyaasaatii miti hawaasa irratti hawaasa bobbaasaa jira hawaasa irratti hawaasa akka jeesuu labsaatiin jira waan ta'eef jechuudha. Kuni yoo waan akkanaa gartee gurguddoo akkanaa kana godhanii waan bareedaadha jedhan harka lamaaniin harka dhahaafi jechuudha bichuu abbaa mala garuu waan isaan hojjetan hedduu isaan hinqeeqaa sirrii miti jedheetilleen amanaa jechuudha yoo isaan waan gaarii hin hojjanne jechuudha fakkeenyaaf waan amma ajandaa nama baasuu akka kaleessaa ka jennee kanneen faada baratee jechuu barbaadeeti. Tole hayyee kanaafuu duuba galatuma isaa argatee namichi kun kaleessa gartee fakkeenyaaf juuntaanii mardoo nyaadhaa amma booda waan as deebi'u hin jiruutii jedhee akkasitti sadarkaa kan abbaan amantiidhaa gadi bu'ee akkanatti kan hunda haasawaatiin ture jechuudha. Araan tan ammoo isatu ganaa waan as deebi'u hin jiru mardoo nyaadhaa jennaan ka deeggartoota isaatiin kuni waan sirriiti jedheetiin amana. Tole hayyee waa'ee jannata. Asoni muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed kun yeroo takka nama kofalchiisallee jechuun waan akka ajandaadhaaf kan inni jedhu namni tokko ittiin dogongoruu danda'a malee annaaf gara waan akka ajandaadhaaf kakadeessa fayyadamee san jechuudha. Garuu ammoo jechoota tokko sirriidha jedheetuma inni itti fayyadaman natti fakkaata ammoo wantichi duubaan waan birooti qabaatu danda'a jechuudha. Mee dhageeffadha. ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ ይሰግዳሉ ይጾማሉ አንሰርቅም حرام ነው ይላሉ አንዋሽም حرام ነው ይላሉ አልፎም ሲያበላሹ ቶሎ ብለው ይቅር በለን ማረን አስተግፍሩላህ ይላሉ ለምንድን ነው የሚሰቃዩት ሙስሊሞች በቀን 5 ጊዜ የሚሰግዱት የሚጾሙት ከብዙ ነገር ራሳቸውን አስረው ጠብቀው የሚኖሩት ለምንድን ነው ከሞቱ በኋላ አላህ ጋር ለመወዳደር ያላህን ወንበር ለመውሰድ አንተ በቃኛ እንራ ለማለት ነው እንዴ አይመስለኝም ክርስቲያኖች ጾመው ጸልየው አንዳንዶች ገዳም ገብተው ራሳቸውን ጎርተው ቢችሉም ባይችሉም አንዋሽም አንቀጥፍም ብለው እድሜያቸውን በሙሉ የሚሰቃዩት ከሞቱ በኋላ አምላክ ወይ በቃውን በቅቷል አንተ ወምሯን ለቀቅ አድርግልንና እኛ እንቀመጥበት ለማለት ነው እንዴ አይደለም ጥሩ ዛፍ ጥሩ አበባ ጥሩ ሽታ ያለበት ቦታ ለመውረስ ነው ይሄ ሁሉ በመድር ላይ የምንሰቃየው ገነትን ለመውረስ ነው ገነት ምንድነው ጥሩ ዛፍ ጥሩ አበባ ጥሩ ሽታ ሌላ ምስጢር የለውም የሰው ልጅ የህይወት ሙሉ ጥረት እስላምም ቢሆን ክርስቲያን የሚሸት ቦታ እንዳልሄድ የሚያቃጥል ቦታ እንዳልሄድ የሚያስጠላ ቦታ እንዳልሄድ ንጹህ ቦታ ይሻለኛል ብሎ የሚሰቃየው እንጂ ለስልጣን አይመስለኝም ስንጾም ስንጸልይ የምንኖረው ገና ስንሞት ጥሩ ዛፍ ያለበት ቦታ ለመኖር እድሜያችን ምንሰቃይ ሰዎች እንዴት አሁን ፓርክ አይሰራ እንላለን ፓርክ ማለት እኮ ትንሹ የገነት ሞዴል ማለት ነው ገነትን አያክልም ገነት በጣም ብዙ ሰላም አለው ብዙ ነገር አለው
እሱን ተስፋ እናደርጋለን። በምድር ላይ ግን ንጹህ ስፍራ ሲሰራ ችግኝ ሲተከል ውሃ ሲገደብ የሚጠላ ሰው ለምን በጾም በጸሎት ራሱ ያስቸግራል ነው ጉዳዩ። ultimately moros የሚፈልገው እሱ ስለሆነ እቹን ዋሄ ፓርኪ ረቲ ካን ገርቴ ፓርላማ ከሰቲ ጋፈታን አከሚቲ ገርቴ ሞቱማን ኩ ሞቱማ ፓርኪ ወረኑ እንጀሩ ጀቲ ፓርኪ ረቲ ለካ ገርቴ ከለሰ ፓርላማ ረቲ ጋፈታን ይላ ፓርኪ ጃራ ኦላ ሞቱማን ኩ ሞቱማ ፓርኪ ቢቂልቱ ዳባ ኦላ ሞቱማን ኩ ሞቱማ ቢቂልቱ ኑን ጀዳን ከጀሩ ረቲ ዴቢሳን እንደከነ ሙስሊምኒ ዋኒ ገርቴ ጉየቲ የሮሻን ሰላቴ ጩቡ ሁንደራ ፈጋቴ ኢኑማዩ ደብሬ ደብሬ ሮ ተከታካይ ወደ ጎንጎረለ አስተፍሩላህ ጀዴ ተውበቴ ከን አከሲቲ ጅራቱ ፊ ጋፈ ዱኤ ረቢ ራ ኩርሲ ዳሩ ዳፎ ግን አሞ ረቢ ዳው dorgomuu fi miti natti hin fakkaatudha. Wanni inni kana godhuu fi boru gartee gaafa du'e hafuura bareedaa biqiltuudha, hafuura bareedaa abaaboodha, waan ija namaatitti bareedu, waan gartee funyaan namaatitti haruufa bareedu yookiin shurufkaa bareeda qabaatu san suufuudhaa fi bakka bareedu jechuun biqiltuulee babbareedduu ababa babbareedaa san keessa jiraatuudhaa fi san daawwatuudhaa fi akkasuma gartee kiristaanilleen wanni gartee akkasitti ifaajee itti dadhabeetiin haga gartee gadaamii galeetiin itti ifaajee akkasitti jedhu san hunda ifaajeen sun hundi yookiin rabbi irraa kursii dhaaluudhaa fi miti akkuma ka muslimaa sanitti jechuudha. Boru abaaboo bareeda gartee ililli bareeda waan bareeda san dhaaluudhaa fi malee rabbii waliin yookiin dorgommii seenuudhaa fi miti kursii aangoo rabbii san argatuu fi miti ka jedhudha kan inni fayyadame. Ani waan jechuun fakkeenyaaf nuti ammoo namni fakkeenyaa fi addunyaa kanarra muslimni illee kiristaanni illee jannata san argatuudhaaf kan akkasitti itti ifaaju ardhan tan ammoo addunyaa keessa jiru tanarratti yeroo hafuura bareedaa akkas gartee bakka itti bashannan bakka itti boqonnaa godhan jannata xiqqoo addunyaadha kan nuti gartee paarkiin nuti daraynu maaliif akka gartee qeeqan maaliif akka gartee mootummaa biqiltuudha mootummaa paarkiidhaan nu jedhanii maaliif barbaadanii ka gartee fakkeenyaaf boru akiratti san barbaadan addunyaa irratti ammoo maaliif jibbanii kan jedhudha. Jechuun addunyaa irratti namni paarkii jibbu hin jiru. Essa lei jiru namni biqiltuu jibbu tokko illee hin jiru. Yeroo takka Profeesar Mararaa Guddinaa waan tokko jedhee ture ni yaada gaafa wayyaanee san jechuudha paarlamaa irratti mootummaan kun afaan malee gurra hin qabu jedhee ture. Waan ofii isaatii fakkeenyaaf waa'ee guddinas waa'ee badhaadhinas waa'ee misoomas waa'ee dimokiraasiis waa'ee tokkummaas mootummaan kun waan ofii isaatii haasa'uu san malee komii uummataa beela uummanni himatu ajjeechaa gartee uummanni himatu dhiibbaa dimokiraasiidhaa kan uummanni himatu. Kana kan uummanni himatu komii uummataa kana hin dhaga'u mootummaa yaade kun ka jedhu gaafa wayyaanee san dubbatee ture. Waa'een jannata addunyaadhaa yookiin ammoo gartee biqiltuun akkasii jedhu jannataan madaaluyyuu miti mee biqiltuun waan bareeda jenne inni waan fedhetti iyyuu haa madaalu biqiltuun bareeda namni jibbu hin jiru akkasuma gartee paarkii namni jibbu hin jiru dhugaadha waan sammuu namaa haaromsu paarkii namni jibbu hin jiru garuu uummanni biyya keenyaa nyaataa dhugaatiinuu nageenninuu gadi bahee lubbuudhaan galuun iyyuu qaalii itti taateedha kan dursuu qabu maalinni kan jedhudha malee namni paarkii jibbu hin jiru jechuudha. Akka waa wanni hundi xumuramee lakki biyya keenyaaf paarkiin hin barbaachisu jedhamee akkuma Profeesar Mararaan jedhe san tama ofii karoorfatanii himan tana qofarratti xiyyeeffatanii himanii jechuudha. Paarkii namni jibbu hin jiru garuu rakkoon jiru maalillee paarkii san osoo hin gahin dura beelaan namoota du'utti jiran kanaadha. Dura kan dursu nageenya nyaatee dhuguudha lubbuun jiraatuudha. Yeroo sadi nyaatu miti yeroo matakka nyaatu dadhabeetiin gartee daa'imman meeqatu guyyatti miidhaan meeqarra gahaatiin jira malleen isaniif bahu jalqaba kara gartee mana barumsaa daa'imman meeqatu barumsa dhabutti jira gara mana barumsaa ijaarutti gara mana haakimaa mana yaalaa ijaarutti kara daandii gartee baadiyaa biyya akka biyya teennaa ifaan aga ammaatiif iyyuu gartee parsantii 60 waan jama dhiyoo tana gartee ka BBC'n gabaasee argee jechuudha parsantii 60 ammayyuu uummanni Itoophiyaadhaa ifaan qabudha. Akkasuma gartee kan karaa hin qabne ni jira ammayyuu bakka akka Itoophiyaadhaan jiru beeki Afrikaa biyyootuma ollaa keenyaa kana baadiyaa hunda keessa deddeema makiinaan jechuudha. Inna haalota akkasii sanirra kamtu dursaa paarkiidhaaf kan jedhudha gaafiin uummataatiillee jechuudha. Tana isaanis numa beekanii akkuma gartee Mararaan jedhe san ta'uu fi dubbatan tana malee gurra waan hin qabneef natti fakkaata. Kanaaf iyyuu waa'een jannataa wal fakkeessuu biyya keenya san keessatti biyya namni gartee nyaatee dhugeetiin jiraatu dadhabe biyya namni gabbahee nagahaan bahee galuu dadhabe san keessatti nuti gartee jannata addunyaadhaa isinii godhaa jirra jechuun buunatti fakkaata akka nama tokkootitti ana Abdurrabbii Mubarak Biraahi hanga qophii biraatti wal deebinutti nagaan naa tura.